Lammiileen Hindii akka warqii hin binneef akeekkachiifaman ministeerri muummee Hindii Narendra Moodii sagantaa addaa mana yoo qabaannu ta'ellee waggaa tokkoof faaya warqii bituu dhaabuu qabna jedhani. Murtoo kana maaliif dabarsan waliin haa ilaallu. Oromiyaa Insight nu faana tura. Indiyaan lammiilee isheetiin waggaa tokkoof warqii hin bitinaa maaliif jette? Lammiileen Indiyaa yeroo waraanni dhiibbaa dinagdee hamaa geessisaa jiru kanatti waggaa tokkoof warqii bituu akka dhiisan akeekkachiifaman ministeerri muummee Hindii Narendra Moodii faayidaa biyya keenyaaf jecha mana keessaallee jiilli yoo jiraate waggaa tokkoof faaya warqii bituu dhaabuu qabna jedhani. Jaalalli biyya daangarratti lubbuu ofii wareeguu qofaa miti. Bara kana jireenya keenya guyyaa guyyaa keessatti dirqamaa fi gaafatamummaa biyyi nurraa eegdu guutuus dabalata jedhani. Moodiin kana kan dubbatan caamsaa 10 ture. Guyyaa 3 booda Hindiin qaraxa warqee parsantii 6 ture gara parsantii 15tti ol guddiste. Kun biyya addunyaarraa faayaa fi investimentii warqeetiin lammaffaa taateef tarkaanfii hadhaawaadha. Bara bajataa darbee bara bitootessaa 31 darbee xumura irratti qofa biyyattiin faaya sibiilotaa qaqqaalii doolaara biiliyoona 72 ta'uu alaa galchite. Hindii keessatti warqeen gama aadaatiin baay'ee barbaadamaadha. Gaa'ela irratti bifa kennaatiin kennama. Dhaalanis ni darba. Narendra Moodiin wayita biyyattiin boba'aa gatii qaaliin bitaa jirtu kanatti bittaan warqeetiif sharafa alaa olaanaa baasaa jirti. Biyyi Eeshiyaa irraa kibba Hindiin boba'aa harka parsantii 85 alaa galchaa jirti. Waan dhaggeeffattaniif galatoomaa. Subscribe, share gochuu hin dagatinaa.